Kuma dandeettamii afurii akka Dubaayitti moo akka Oromootitti barbaaddare? Maaloo tu si taate akka barbaadetti mannaa bituu qaba. Sagantaa itti qabnure? Obboleessa birii taaksii qofa birii meeqan baasee beektaa biyya kanatti nu dhukkube dudda nu dhukkube kana ta'ani kottu jennaan taaksii yaa naqee guuraa ture. Amma garuu ajala deemanii mudii qabatu kolfu. Amma karaa yoo deemtu tiraafikii waan akkasitti hin dubbattu ture? Lakki amma wallaahi dhaqee oofamani kun. Suudii turii dhaqii fudhuu makiinaa wayii jira lamaan qabaa dhaqii fudhunaan jedhe. Obboleessa sharariitiin jechuudha. Erga sharariitii jettamoo caammaa aroogee caammaa dubartii gara caammaa dhiiraa shaanxaa haminaamin sharariitiin boftii waan argi wanti keessa kun. Lafatti galteetta turte? Atau jedhe gaa rakkasaan ulfa fuudhaa. Atau usuman fudhaa jedhee nannaqu qottoo barbaade lafa keessaa gimmaashiin moo lafa keessa jira. Aga bari darbu. Taakka xiyya suuqii keerootti lafa tarteessanii? Eenyu qoture biyya kanatti makiinaa qoture baasu sheemiidha. Minanni isa kan. Aboo makiinaan si bitamuu qaba bakka Dubaayitti wallaahi. Qaba dhugaa. Meeqa lallabannee rabarra Dubaayitti. Ana kun Oromoon gisee baay'ee makiinaa si birannaan jette yeroo ofuun qabnu hin beeku waan ta'eef warri naa bituu barbaadanillee bakka kiyya mubaarakii kenna. Hin barbaadu ana ofuun beeku. Kenna warri takka makiinaa ofuun beeku farda yaabbannan yoo biyya galalee fardaaf gaangee. Jaarti akka kiyyaa kun amma gaangee 50,000 bitatee oofa jedhan biyyatti. Maa warroonni Dubaay hadhan harkaa badan malee. Wallahi makiinaa sii binna kan jedhe meeqaa meeqa yeroo sana. Atumti fudhannaan osoo yeroo shan hin kufin fudhannaan naan jedhan. Silaa bari dafeetiin namaan bahu yaaniiti laayisansiin akka hundattuu namaan hin bahu yaaniiti bara. Eegaa akkasitti biyya galaa minaamin hin jirru maal abbaa isaanii itti galani. Inni daddaftee waggaatti fudhattee sila. Oh jarana deemuun koo gaggeeraatu si arraba dhaabe ka arraba. No jechuun egaa Dubaay ta'e waligala waggaana mire. Jee jaargan Dubaayin qubadde. Maay. Makiinaan naa bitamuu qaba moo bitamuu qaba akka sabaatti uummatoo. Komentii naa makiinaan bitamuu qaba. Laa yaada uummataan fudha. Yoori mubaarakii makiinaan bitamuu fi qabnaa binnee mastaawashaa goona fi warri jettan lakkoofsa tokko bareeta. Miilumaan haa deemuu taaskima qabatee haa deemuu yoo jettan lakkoofsa nama bareeta. Akkasi. Nu akka warra gubbaatti asii ammoo bitamuu qabaa. Makiinaan dirqama bitamuu qaba akka salaataati waan nurra as keettan nurra kaayaa. Yoo akka Oromootitti illee ta'e yoo akka warra Dubaayitti illee ta'e dirqama bitamuu qaba. Maalaan jira lakkoofsa nama bareetaa? Isi ba inni laalamu kasaan laalamu. Kasa. Atis yaaftaa jijjiirattee aslii faashin jettee barattee nanii. Dhufee uummanni si eebbisee naan digalee kee anis dhaqee mana cuma yaaftaa jijjiiree mubaarak faashin jedheetanii of eebbisiisaa achitti. Taraa. እንደዚህ ነው የሸቀለው ሙድ warri wannoo kunoo hin beeku warri dhufee mallaqa kennu warri eebbisu. Hin beekutu kan abbo gaa kalas kana caalaa naasoo abbo afaan koo keessa waan taa'u maaltu na galcheera. Kama dhugaa yoo waa eebbisiifattee waan dhugaa si bira dhaabannaa. Ayyee akkas taanaan immoo warra Dubaayitti dhaamsanaa dhaamila. Doktor Sireesiisitti maamma. Hadiisa nama kinaa jira hadiisa rakkoon qabu. Hawaasni as jala jiru hundi isaanii jaallataa. Wallaahi bitamuu fi qaba jedhee utuu qabaate uummanni keenya dhaa miskiinni qadrii keenya namni beeku miskiinota. Miskiinonni immoo qaban utuu qabaatan immoo warra makiinaa bitee qobaatti nu fidu. Rabbiin duniyaa dhumaan qabne isiniif kennuun jedhaan jaraan.
Gaafa soddomaa yoo rabbi jedhe suuqii wayiin banadhe doktor. Eeshi. Warri Dubaay keessa jiru bor akkanan ta'e akka sanan ta'etu hin taane isuma kaleessaa laalanii dhufanii suuqii koonaaf eebbisiisan. Ala. Maal jettaa? Akka. Gaafa soddoma. Warri Dubaay. Ati gaafa soddomaa suuqii eebbisiiftee gaafa soddomii tokko geemii taphatuufi. Achuma labbaayatanii hima keessatti bitadha gidduudhaan. Si galee? Biisiin hungoonere akkasitti. Kamsi hojjanna beeksisuma. Ani irraa sababee lamaanaa kottaa suuqii online irratti eebbifamaa irraa warreen onlaayinii mana hojiitti bahuu hin dandeenye yookiin ulmaajaa tokko tokko narraa bitu yookiin baandii tokko tokko narraa bitan. Bakka. Maali isin waa bitan? Baaldi tokko tokko damma? Paantii tokko tokkoon siin jedhe paantii tokko tokko. Paantii shamarran. Yookiin immoo ulmaajaa tokko tokko. Okay. Geesse? Hooma bakkeedhaa bitatan narraa bitatan. Bakka. Eebbi koo akkas. Dhageessan gaafa soddomaa warri Dubaay hundi keessan qimamii mana madaam warri Dubaay hundi keessan gaafa soddomaa eebba mana huccuu Bitadhaa jedhiin. Waan tokko tokko mubaarak bitadhaa irraa jedhiin. nafina hundi keessan dhaqaa bitadhaa gaafa soddomii tokko mootu geemii qabaa irraa nafina hundumti keessanuyyuu. Baay'ee bakka akkatti walitti aansuun Jamaal akkam nagee fayyaa keeti. Dhageessanii warri Dubaay. Asuuf tokko ergee namni ho'i xalabeeraa fi ishiin erga biroo keessaan naa barreessi waan ta'eef wanti nama tutu naa jaaliseedha. Bilaalii kana amma araaramuu diddan isin hin araaramne. Bilaal kam? Kadhiyoo kan alfaayidii wajjii wal arabsisan tokko viidiyoo murame erge. Bilaalii? Hin beektu. Isa namni mubaarakiin argee nan badhaasa nama ajjeese jedhe. Saahiba kee tokko. Jarmanii kana jedhan fakkaate alfaayidii wajjii nana tokko jedhan. Isa barana sheekni dhufanii birri yeroo inni turkii ciisee jiru mana hakimii irraa kafallee naani minaamin jennanati waan ta'e itti dubballe. Wallaahi kafalee kan nama lamaa wayii narratti hafnaani footoo koo labbatee bira ta'a. Inni moo? Eeshi. Chaawwan jedheen ka. Fuudhiin har'aan jedheen akkasitti dhumnaan. Maan araaraminaare? Bakkibboo ila yooma alqiyaamaa fuula rabbii duratti araaramna. Bakka Bilaaloo fuula rabbii duratti araaramna jedhee achitti wal gaafadhaa. Laafu funya qulqulluu qabne irraa fuunaa jedhanii naan funya qulqulluu qabaan irraa fuudhan jedhanii. Egaa funya qulqulluu yoo qabu inni illee diyaasbooraa adillee amma diyaasbooraa Dubaayitti dhufuura kamara koo. Mara koo qabataadha. Intarneetti Burj Khalifa irra baanee abbaan tokko gadi bu'a. Miidiyaa irraa walitti wachuun hin barbaachisu. Hin barbaachisu akkasi. Iyyana dhabeenii sabboo. Hayyuu jedheen dhiise. Akkasi. Waanti gaafa soddoma irraa nafina warri shamarran mana hante mucattiin bareedduun dheengada mana madaamitti reete sun jaarsa qabdi rabbi jedhe. Amma makiinaan bitameera jettu mana manarra naqaayu. Mana deebiin zayyaruun qaba. Anaa zayyaru. Marqa garuu ina baddalame ana doktor. Dhiifama naa godhi malee nan baddalame an. Maalan baddalame yoo jette marqaan jarri feermuuziituu sitti agarsiise kan mooqaan dhufe mana kana jiru. 24 ga'e kaleessa malee gadda. Eeshi. Feermuzii 24 mooqaan namaan deema malakkaa biyya kanatti hin beeku. Mooqa feermuzii 24 mana kana dhufe. Marqaan akkas okkoteen intinaan marqaa qoriiwwan targee kidaan isaaniin 36. Qodaa fudhaa jennaan dheengada miidiyaarra bahee keessaan itti mee dadhabee dheengada miidiyaarra bahee qodaa keessan kottaa fudhaa jennaan gati jedhan rifatanii maqaa keessan irratti barreessee footoo keessan laxxaafamoo dhuftanii fuutannaan gati keenya kiyya gati koo gati minaaman jedhanii naan magatuufan. Warri kaleessa kan nama du'ee diree fayyaraa maxxanseetu sun dhufe moo Dubaayin hafe eessa badan? Jarri immoo warra viizaa kennatee waatsaappiidhaan cha'oo jedhee bade. Eeshi. Achiin barbaadadhee fidadhe irraa argeeraaf qofa tafeen argine ma jaa dhufanii jirra bakka minaamin jedhee dhufanii na dubbisanii jaa afurtaa. Amma Dubaay dhufaniire?
لا تكيتي كتبيرا جدو قاعد فن Anaan kun miskiina bar alalai birrii Dubaay ittiin deeman hunda viizaa ergatee birrii kafaleetu bada. برني كفلتي يرو فيزا نو جثمي في تتغافت انجرو فيزا ني موراكو دي ودمتي كان عبد القما رغي ستبر بادي كان شيرت كول مين نندو في مالاني ايغير دبيتن كسي بادي جناني اوجي برافا جمريان كان Alziraa. كان سرا جمرتي رافي نكيس كان بربادا Bakka Amma sagantaa keenya gabaabaa marran Dubaay yeroo qarreen Dubaay gaafa soddoma itti qophaa'uu qabanii nullee irratti argamna makiinaan si bitamu. Gaafa soddomaa doktor qaldi taamu abbaan barbaade nuuf abbaan barbaade inni sarakkoon qabu akkaawuntii koota akkaawuntii inni suni mubaarik hindaluqmaan jedha hiriyaa koota wajjin banne suuqicha dhufanii dhuma akkaawuntii kanaaf beeksisan jara habiibaa minaamini hundi jara numna jedhaniiru raachetti dhanima abbaan barbaade dhufu abbaan barbaade dhiisu akkaawuntuma sin jala dhufee namni fooloo naaf godhu seenaa na hojjetamu akkaawuntichi yeroo jalqabaatiif fooloon isaa guddatu xiqqoodha dhageesse Kaa biizinasii moo? ka biizinasii sun kan suuqichaa kanuma seera barbaada dhufee namni fooloo gochu naa eebbisuudha sin onlaayinii irratti ka suuqii onlaayinii irratti dhufu kanuma Dhufna wallaa. Faamiliin kiyya hunda dhufu. Biiftuun garuu koonsartii ijaallaa buutee koonsartii deemtee achi ijaallaa buutee ni guyyaa sana hin jirtu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ma injiru jadi ka? Waa argatuun waltuun agarra iddoo sani. Injiru jadi ka? Biftun injir tanan. Injiru jadi ka? Maaf teessare. Iyyi malee. Biiftuun qaasa badde. Akkas. Bakka waadaluma guuttachuu dhumne doktor. Bakka baay'ee nagatti. Baay'een keessun tizina jedhee jedhanii. Jirtu akkami fayyaa keessanii? Nagaa fayyaa. Doftoraan gaafa guyyaa ji'a ba'u guyyaa 10tti kun dhumatee geema qabaa. Leenca xiqqoo na bibi mubaarak leenca xiqqoo kennee waa'ee geemii isaa dubbadha. Leenca xiqqoo malee hin beeysu waan abbaa fedhoo ta'e kakadhe. Yeroo mubaarak Laazima leenca xiqqoo olma in xiqqaatu yoo makiinaa yoon kenna leenci kamaa. Naa hin xiqqaatu hin xiqqaatu. Leenca xiqqoo geemii nama. Kuraama kan mubaarak miiliyoon 3 hojjetee jira. Poostii gochuuf. Isiniif mubeelleen leenca xiqqoollee isinii kennaa beeksisallee naa godhaa gaafas gastiira dhuftanii taaptaap naa goosiftan isinii kenna waan kennaata rakkoon hin jiru. Abshir waan kennuu barbaadde doktor manaa kenni. Rakkoo qabu. Doktorota beeksisuu. Nama geemii qabu kamuu leenca xiqqoo malee beeksisaan jiru.